Khalidoo jirtaa? Jira jira. Akkam nagaadhaa? Nagaa galata Waaqayyo. Baga jiraatti. Baga Oromaan jiraanne. Khalidoo maal jechuudha Khalidoo jechuun? Waa'ee isaa dhiisitoo jechuudha. Ha? Waa'ee isaa dhiisitoo. Maal himuun barbaanne? Isaa Ha? inni naafu isaa nootu beeka. Ish bakka ta'e waliin dubbisnu ayyee macaafarra. Waa'ee macaafaati mate waa'ee macaafis taasisaa jiru. Indee maali amantaan kee? Amantaan qabani. Amantaan qabdu? Eenyutu si uume? Maal bakka namni beeku. Ha maaltu akka si uume iyyuu hin beektu? Kanaafuu sirraa barachuun dhufe beektaa. Ish maaliif uumamte ayyee? Ka maaliif akka uumame amantiin kee maal akka ta'e ka waa xiqqoo ishee na barsiisume xiqqoo ishee dandeessa muka. Okay, ati eenyu akka si uume maaliif akka uumamte hundayyuu hin beektu? Hin beeku na barsiisine. Allahu musta'an. Ishi bilbila ofirkaa qabdaa? Of harkaa qaba beektaa. Ish bilbila kee qaama uumetu jira moo waanuma akkanumaan usaaltee dhuftee sirra buuteedha? Meeshaa uumetu jira wanta uumetu jira. Ayyee qaama uumetu jira ayyee qaamni uume jira ayyee bilbila kee iyyuu qaama uumetu jira waan uumetu jira ati akkamitti qaama si uume wallaaltare? Waan si uume Rabbiin na uume buufu. Waaqan na uume. waaqa si uume waan gaarii waaqa kamtu si uume? Waaqa isa tokkicha isa dachee tanaaf samii kan uume. Eenyu maqaan isaa? Waaqummaa isaa waan beeka malee maqaa isaa hin beeku mee naa ibsiinyi siin jee malee bee waan biraatii mate. Okay. Inni si uume sun isa si uume san akkamitti bartere? Si uumuusaa? Aboo amma ka bakkee feetillee deemtu bakkee feetillee deeju. Namni dachee tana gubbaarratti ka maaliif akka uumame hin beeka. Hin beekamaa? Maaltu akka isa uumes hin beeka. Maaliin beeka? Ka namarraa waa bara namarraa baraa dire. Nama akkamiirra? Nama irraa abboo hoo. Nama inni irraa baru sana hoo eenyu barsiisa? Maatti hin beekan isan beekne beektaa waa'ee kanaa xiqqoo ishee akka siqtee na barsiiftu asiin jee malee beekumsa kiyyaa waan dandeettii kiyyaa muti. Ati hoggaan musliima moo akkam? Ishi rakkoon hin jiru. Ishi duuti akka jiru namantaa akka duutu namantaa? Ani hinduu ubboo jireenyatti hin jiraadhaan. Okay, hin duutu? Hinduu jireenyatti hin jiraadha. Waa'ee isaa dhiisitoo waa'ee amantii keetii na barsiisiin jee malee waa'ee kiyyaa muti dura waa tokko na barsiisitoo waa tokko sirraa hubadhee taate. Dursa qoy ammallee achi hin geenye isa san hin geenye qoy ammallee isteeppii ammallee xiqqoo si hafa. Kanaaf waan san sirraa baruu barbaade. Ati hin duutu cirraashumayyuu? Akkam? Hin duutu lafa kanarra? Akka waan du'ettan saba. Akka waan du'ettan saba. Akka waan du'etti? Gaaslaan ilmi namaa kamiyyuu hin du'a. Okay, ati illee duutaa mire? Kaa'e hoo maal taate yeroon kee geenya. Yeroon kee geenyaan hin duuta. Eenyutu si ajjeesa ree? Maattan beeka abboo maali sheexan na ajjeese waaqni na ajjeese maattan beeka. Hin beektu waan gaarii. Ishi yeroo duute maaltu jira? Gaafa duute booda maaltu jira? Maaliif duutaayyuu? Hoo. Beektaa maaliif akkan du'u borummoo deetoo maaliif akka wanta irratti geeffamu hin beeku waan ta'eefuu na barsiisi qabu. Xiqqoo turtee immoo ani peenteedha akka hin jenne ka reefuu amantaan qabu jettee ta'in irraanfatiin barreeffadhu ishee.
Beenteedha. Yesus gooftaadha akka hin jenne xiqqoo dagattee amantaan qabu jettee ittaan irraanfatin ishee. Yesus gooftaadha. Yesus gooftummaa isa dhiisitooyi. Ishi ayyee amma si barsiisuuf itti seenuuf tokko jedhee itti seenuuf deema. Yesus Kiristoos nama malee Waaqaa miti jedhe. Waa'ee isaatii moti waa'ee amantii keessaan beekan. Amantaan qabu jetteemi Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti nama malee jedhe. Yaa booti amma amantii kee barsiifachuu deemta moo amantii nama biraa dhiibaa jirta? Lakki amantiin nama biraa amantii Yesus jedhamu hin jiru. Amantaa Yesus jedhamu wahiyyuu hin jiru. Kanaaf siin jedhe. Haadha waa'ee gooftaa. Bakka amantaan qabdu miti ati. Qabda moo hin qabdu amantaa? Hin qabu ani waa'ee amantaa Kiristoos Yesus gooftaa nama kee maattan beeka. Okay, Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti jedhi ayyee. Akkam? Jedhi akkamiin maali Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti jedhi. Amma waa'ee isaa keessa hin jiru. Amma waa'ee isaa minaaminashinii dhiisi gaa amma kiisi kaawwadhu amma. Jedhiin jettaa yookaan yoo gaaffii na gaafachuu barbaade Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti jedhiiti na gaafadhu achi booda amantaan qabu waan jetteef. Akkam? Akkan. Yesus gooftaan Yesus waaqa moo nama jechaa jirta? Hin jenne akkas hin jenne gaaffii na gaafachuu barbaaddaami narraa waa baruu barbaaddaami amantaan qabu erga jettee Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti jedhe. Ati akkamitti baradde dura qoy? Rakkoon qabu akkanitti baradhellee akkanitti barsiisullee hundayyuu sittan hima amma amantaan qabu erga jettee Yesus Kiristoos Waaqayyoo miti jedhe. Akkam? Akkana. Tumbeen haaliqibsamuu didde waan ta'eefu Yesus gooftaa ta'e nama ta'e waan cubbuuttoo kan immoo cubbuutti nagashuu danda'a waan ta'eefu waa'ee amantii namaa keessa seenii itoo waa'ee amantii kee bichaa barsiisa. Amantii namaa dubbataa hin jiru ani Yesus amantii namaa miti. Yesus nama malee amantaa miti. Yesus amantaan jedhamu wahiyyuu hin jiru. Dhaggeeffadhu. Amantii dhaggeeffadhu. Ilaal Yesus amantaan jedhamu wayii addunyaa kanarra hin jiru. Kanaafuu Yesus Kiristoos Yesus Waaqayyoo miti jedhin jetta. Namoonni baay'een kaas yala jiru hunooti bees yala jira waan namoonni baay'een ka amantii kanaan qabatee jiru si yala jiru waan dhaggeeffachaa jiru. Amantii Yesus jedhamu hin jiru amantiin akka jedhamu hin jiru baabaa kee yoo amantii namaa hin jedhine Yesus amantaa mitiiti. Waan siin jedhe Yesus. Taadha isaan maa mormi tareeme waa'ee kee waa'ee musliimaa waa'ee nabii waa'ee. Isaan mormaan jiru waan. Isaan mormaan jiru waan siin jedhe Yesus Waaqa miti jedhe. Amma boode amantii namaa deemaa jirta moo akkamu amantii kee bichaa nama barsiiftu maal obboleessoo maal? Amantii isa kam? Amantii isa kam? Amma ani ilaa wanta akkasii hima Kaalidoo. Kan ati jechaa jirtu kana beektaa? Wanta akkasii hima dhaggeeffadhu yeroo takka. Ati surree uffattee jirta miti? Eewa ani immoo isa ittiin deemtu kana otoon surreen uffatiin xiqqummaadhaan qumxaadhaan keessa darbe. Qumxaadhaan otoon surreen uffatiin paantii xixiqqoo saniin gaafa dhoqqee laaqu sanan keessa darbe. Isa amma surree uffattee harakaata godhuu barbaaddu kana. Tole? Eewa akkasii. Ayyaama miutii qabadhu dhaggeeffadhu. Miutii qabadhu. Maa ii caa kan jirtu sana gattuqi. Akkam? Maa ii caa kan jettu maa kan jettu sana irra jedhu miutii godhadhu. Micaan jaa? Maa ii caa afaan Oromootti afaan Ingiliffaatti immoo maa kan jettu sana irra jedhu gattuqi. Eewa akkasitti tuqiitii dhaggeeffadhu. Akkaan. Ishi abdii kana naa galchaa kennaa. Hin baatee Kaalidoo. Kaaliyyee. Wayne. Ishi abdii. Abdii. Halloo. Jibii tokko.
Yan safari ga jibi tokko amma isa keessa baaldii keessatti ta'a. Jiibii tokko bitataa jirtaa intarneetii maal si gootiree jiibiin tokko nu wajjin nu sin haasofsiiftu. Ilaaki gootanu ijoo hin fakkeessina amantaa keessanii madhaa amantaa keessanitti hin saalfatu. Abdi, Kiyya Abdi, oo seeneera xiqqoo ishee beektaa neetworkiidha. eenyu ati? Ana Kaalidoodha. Kaalidoodha? Ina fuuftee. Anuma xiqqoo ishee beektaa kaawwanno faayilatu na harkaa cimame. Ifam. Faayila maali? Faayilatu seerkatti qayyarameeti. Baga Waaqayyo gooftaan maccaas jalaa cufa. Kiyya Maali maanama bartaa abboo. Abdii maayikii qabadhu ka yookaan dubbadhuuti yookaan maayikii qabadhu. Maal jette kiyya? Kunooti bee qabadde maakiidha. Tii miti lakki ati dubbadhu. Maal amma maaliif mucattii cinqitaree itti kenni ka bilbila si haa fayyadamtu. Eenyu? Mucattii beentee kan namaa cinqitaati. Ara mee maal ta'a abboo maa hoggaa na barsiiste maal ta'a maa sus gubbaa teecharee booba maal Annaa amantaa kee itti saalfattaati. Amantaa kee ittiin saalfattaa? nan barsiiftuu hin jee malee waa'ee Itti saalfattaa siin jedhe amantaa kee itti saalfattaa. Ati pheenxee ta'uutti ni saalfattaa? ani beentee ta'e doroksii ta'e musliima ta'e Lakki waaqeffataa ati ta'e qoy Yesuus Kiristoos ittiin saalfattaa ati amantaa kee ittiin amana jettee yaadda waan taateef pheenxee ta'uu kee itti saalfattaa ati baagiraawundii kee beeka. ani Itti saalfattaa pheenxee ta'uu keetti ati hin qaanoftaa? beentee ta'utti hin qaana'u beentee ta'uu kootti hin qaana'u. Getaabbaat si amansiisa moo nama amansiifne reekkatti pheenxee taate? Maal amansiisa homtuu nama amansiistaa mee maal amansiisa. Hayyee ishi ati pheenxee taateetoo jirtu akkamitti ani amantaan qabu jette? Akkam Akkana na barsiisi jeebi amantii kee na barsiisi barachuu yoo amantii kee kana barbaadde barsiisi. ilaal barachuu yoo barbaadde ilaal ani Kaalidoo jedhama amantaan kiyya pheenxeedha. Waaqayyo kiyya Yesuusi jettee in amanta yoo taate itti amantee ammoo islaamummaa immoo barachuun fedha. Dhaggeeffadhu ka. Amantaan kiyya kana jettee himattee amantaa kiyya irra nan gaafatee islaamummaa barachuun barbaada yoo jette wallaahi si barsiisa waan an beekurra rakkoo tokko hin qabu. Garuu ani amantaan qabu yeroo jettu ati amma fakkeenya amma daqiiqa takka keessatti amantaa kee yoo gante xiqqoo sheemiis hin qabu. Ani Baragaraachin laayii dhugaa qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa qabda. Sababbiin isaa maaliif jennaan? Dhugaa qabda. Dhaggeeffadhu sirrii jirta. Sababbiin isaa laalaa dhugaa jirta. warroota akkanaa kana keessatti jechuudhaan abdii koo warroota akkanaa kana keessatti jechuudhaan sitti immoo nama dhugaa wallaalee fi nama dhugaa fi jireenyaa fi karaa dhugaa kana kan wallaalee keessatti jechuudha. Silaa nama tokko gaafa hin ta'u jee wanta tokko sitti immoo meeshaa wayii osoo amma fakkeenya meeshaa wayii osoo kadhadhe jechuudha. Innaa meeshaa sana osoo naa kennuu diddee naa kennuu diddee ture. Waan naa kennuu diddeefan bakka saawaa na hiddeef qabda. Saawaa na hiddeef fakkeenyaaf saawaa na hiddeef qabda. Waan ati jettu kun amma wanti hin jedhe fitee geeffattee afajja gogaas nan xumuradhaan. Daddafika. Ani beenteedha fakkeenya beenteedhaa ture. Amansiifne egaa giddumaan beentee si goone. Afajja gogaa isin gaafadhaan. Gaafadhu. Ani beenteedha fakkeenya mucaa aduutti jedhaatiin mormaa turte jechuudha. Yesuus akka nama ta'e. Tole. Mormaa turtee ture ebboo.
Lakki mormaan turre akka inni nama ta'een Afa joko gabo. macaafa irraa dubbisee Mana waga. lakki Morman tu mormine rimo. hin mormine. Imali terre. Ani Yesuus akka inni nama ta'ee macaafa irraa dubbisee nama ta'uusaa mirkaneesse malee hin mormine. Nama isaa ta'uusaa hin mormine. Hin mormulle. Yana kazi. Eshi. Innaa Macaafa maal keessa ifa tattabbafamure ka'e. maal tabbasnure? Afa joko ga efa macaafa keessa Yesus nama ta'e nama ani nama ofiin jee. Nu bakka sila si aboomamuudha jecha. Karaa keetti deebi'ee to'achuudhaan. Ishi. Sila amantiin beekte kun amantiin kun doggoreettee dirboo akka inni ofiisaatiif dogoggora akka ta'e himteerta macaafas baafteetti himteerta. Tole bo. Afachu innaa wanta kana gaafa itti himte immoo macaafa keessatti wanti hundinuu gaafa akkana dogoggorate wanti hundumtuu dogoggorate wanti sun immoo asirratti ani fakkeenya amma siif obboleessa. Wanta akkana malee hin ta'u ifa naan jettee na hiddee ifa wanti sun kufaa ta'e jechuudha. Kufaadha wanta akkanaa kuni meekee kana natti himii kee kana mee karaa kana mee natti himii duraa hubanne silaa hin hubanne dogoggorre kanaafuu amantii kee kana kaadeera nama fakkeenyaaf kaadeera meekee kana natti himii obboleessa koo baay'ee kabaja mee akkam bakkeetun akkam jeetoo na barsiisii siin jee maali Abshir. waa'ee Abshir. biraa Abshir. geessisee siin jenne. Ish bakka lammata akkuma duraa san jedhe lamu amantaan qabdu ati ish bakka kalas sirrii jette penteen illee amantaadha kan jedhu macaafa irra hin jiru dhugaa jirta sirrii jirta inda'u waan adda goggoreeyyu sorry iqirta. Kiristaana jechuudha boo'i beentee jechuun kiristaana jechuudha kiristaana jechuun Bakka kiristaanis amantii miti bakka kiristaanis amantaa miti ayyee kiyya si amma kiristaanis amantaa miti walii galatti amantaan qabdu kiristaanonni hunduu dogoggora irra jiranii amma si ibsa kiyya si ibsa. Dogoggora irra jirta mee ati mee akkuma reefu san. kee karaa dhugaa kana mee natti himi. Ish siifan hima tole ati amantaan qabdu shi. Eshi yee. Bakka amantaan qabdu. Isa ammaa sana astaghfirullah jedhi. Ishi kiyya Rabbiin Qur'aana isaa keessatti bismillaa sadaffaa lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbatu amantaan dhugaa amantaan filatamtuu taate anaan biratti islaama qofaa jedha. Amantaa islaamaa Islaama qofaa eshi. jedha. Eeshi baasii si garsiisa yoo barbaadde ragaa si garsiisa. Afaan Oromiyaa naa xaafiga. Oromiyaa otoo hin taane Oromiffaanan si garsiisa maal taate? Oromiffaan eshi. Yeewwa Oromiffaanan si garsiisa. Iskireenyaa gubbaarratti seeraan laas xaafi seeraan akka na hubattu. Iskireenyaa irratti sirrii si dhaaba rakkoon hin jiru sirrii si dhaaba. Iskireenyaa irratti si dhaaba rakkoon Akkan hin jiru. dubbisutti. Akkan dubbisutti. Akkati dubbistutti akkati dubbistutti rakkoon hin jiru. Gurguddaa irra sii kaa'a inda'um qoy. Inda'um Gurguddaa irra kaa'e. Gurguddaa irra kaa'e boleessu. Baay'ee nama kabachiisa. Ani moo hin kobalchiisu bakka Baay'ee ittiin deebi'u. taseetta. Ittiin Baay'ee deebi'u taseetta lamma. waan deessis. Dhugaa moo? Baay'ee taseetta. Nan gammachiisin gaa'edanii hirribamanii na bulchuu deemta akkanatti ati. Salaataa buli. Eeshi. Ehoo dubbisi ayyee. Dhugumatti amantiin Rabbii biratti fudhatama qabu. Islaamummaa qofaadha. Islaama qofa Kitaabni. bakka. Inga. Eeshi hojja gogaa kitaaba. Hafa gogaa nan dubbisaa maalii boo? Eesh dubbisi. Olan irraa gadee ta'an fitadhaani. Eesh fixadha. Dhugumatti amantiin Rabbiin biratti fudhatama qabu Islaama qofaadha. Isaan kitaabni kennameef ergaa beekumsa isaaniif dhufe booda jibbuu gidduu isaanii jiruuf jecha malee san dura wal hin dhabne. Namni hiyyeettota Rabbiitti kafare. Dhugumatti Rabbiin ariifata. Eshi qormaatatti. Rabbiin qormaatatti jechuun maal jedhama? Dhugumatti Rabbiin ariifata qormaatatti.
Nama quraana kana didee irraa garagalee rabbiin isa adabuutti ariifataa jechuudha. Daddafee isa adabaa jechuudha. Eshi rabbi Amma sanatti qoy. Walitti hin laaqiniiti. Oromiffa yeroo ati dhukkee irraa kaaftu suma dhaggeeffataa oole. Homaa rakkoon qabu. Akki wanni fidannee fi intinaa keessaan bahe maturree keessaa amantaan dhugaa amantaa islaamaati kan jedhu rabbiin bismillaa sadaffaa lakkoofsa 19 irratti dhugumatti amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu islaama qofaa jedha. Kanaafuu islaamni amantaa dhugaa fi rabbiin biratti fudhatama qabu ta'uu argiteemi. Afa choka rabbi sun maadha si Rakkoon rabbi sun qabu isa sanitti deebina. Rabbiin sun kamii immoo itti deebina. Kanaafuu amantaan dhugaa amantaan dhugaan inni rabbiin biratti fudhatama ta'u qabu islaamummaa qofa akka ta'e barteemi. Akkam Akkamii? ragaasaa wajjin naa fide boo Kun ma kun maal? dhugumatti amantiin rakkee dhugumatti rabbiin amantii biraatti fudhatamu qabu No akkasiin amantii jedhu. biraatti yaa amantii biraatti fudhatamu qabu jiru. Ayiku beeko. Wayne qube. Dhugumatti amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu islaama qofa akkanatti dubbisi abboo. Ahaa Dhiigitti dhangala'ee dhufe qubeen. baay'ee iskiriin abeetta iskiriin tokko jiru. Kanaafuu amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu islaama ta'uu argitee mire? Rabbii sun tokkoffaa maal uume akkamitti si Isa san uume isa akkamitti sanitti dhaqna rakkoon qabu dursa amantiin dhugaa qoyka amantiin fudhatama rabbiin biratti qabu islaama akka ta'e hubatteemi? akkamitti akka qabaachuu dandeemmoo natti himta takka takka. Okay, rakkoon qabu. Amantiin rabbiin biratti fudhatama qabu islaama qofa. Kan islaamaan alaa amantiin islaamaan ala jiru rabbiin biratti hin fudhatamuumi? Yaa Amantiin islaamaan ala amantiin jiru kamuu rabbiin biratti fudhatamaa mitiimi? jetteerta. Galatoom. Ayyee. Rabbiin sun immoo eenyu isa jettee sii baasa ga'a amma. Rabbiin sun immoo rabbii kami kan jette. Ish. Aya. Ish. Tole. Rabbiin sun immoo rabbii kam akka ta'e bismillah suuraa A'raafii bismillah torbaffaa lakkoofsa 54. Ayyee akkas jedha. Giriin seera xiqqoo ishee onnoo naa godhime. Eho. Xiqqoo ishee akka duratti Dhugumatti. seentiibsi. Xiqqoo Eho. ishee akka duratti seentime. Ish qoy isa kaan irraa sii baasa ish akka kaan irraa sii baasa ayyee. Sorry. 54. Ish akkas jedha kun ola. Dhugumatti gooftaan keessan rabbii isa samii fi dachii guyyoota 6 keessatti uumee jedha. Rabbiin keenya isa rabbii isa dachii fi samiillee uumeedha jechuudha. Akkasumallee jedha. Dhugumatti gooftaan keessan rabbii isa samiif dachii guyyoota 6 keessatti uume. Ergasii arshii irratti ol ta'iinsa isaaf malu ol ta'eedha. Haala ariitiidhaan isa barbaada ta'een halkaniin guyyaa haguugsisa. Aduu ji'aa fi urjiiwwan ajaja isaatiin laaffifaman ta'anii isaan uume. Dhagayaa. Uumuunii fi ajajnis kan isaati. Kan waa hunda uumuu fi kan waa hunda ajajuyyuu isuma. Rabbiin gooftaa aalamaa ta'e barakaan isaa baay'atee jira. Inni gooftaa aalamaa ta'e jechuun gooftaa addunyaa guutuu kan ta'e jechuudha. Isa san isa dachii fi samiillee uume, urjii fi ji'aa fi aduullee kan uume isa sanii jechuudha rabbi jechuudha. Dachee uume, samii uume. Eewa. Hundayyuu kan uume. Aduullee akkasumallee ji'allee urjiiwwanillee hundayyuu kan uume sanii jechuudha. Fachu walitti dhumne. Kan hundumaa uume jechuudha. Meshi. Uumama siyoo nama isa dura uume moo nama immoo
kun hundumtuu uumamee uume natti hima. yaa rabbi ki ati isa kana ebeluun dura uume ebeluu booda uume maaltu si cannaqe ati rabbii san na gaafatte rabbi ila tokkoffaa irratti wanni hubachuu qabdu waan hubachuu waan dhaggeeffadhu Tana bareedaa naa deeftee tiree boomaa baree tireema. yeroo takka naa obsi ati yeroo wanta akkasii imani waan si iman qabataa deema dursa irratti kan dubbanne maali amantaan dhugaa rabbiin biratti filatamtuu taate islaama qofa islaamaan ala amantiin tokkollee fudhatamaa miti kijibaa jechuudha Ragaa guutuu qabaachuu qaba kaayi. ati mukarraa kuftee dhuftee kiyya Lakki kaabboleessumaa ragaa guutuu qabaachuu qaba. jechuun yaani damma ila akka carraa yoo damma wahii gadi buufadha jettee mukki wahiin siin sololaatee funyoon citee yoo lafa dhoofte mataadhaanii nuhi misi dhaqqabna nuti lammii keetii fira keetii akka ati mana yaalaa dhattee daddaftee yaalamtu si goona dhugaa rabbi ani waan qabu sitti baasisi si yaalchisa. Maali kaabboo kanallee na barsiiftee tiree akkamitti ilaa kiyya akkas godha yoo namni dheeraa wahiillee achi gubbaadhaa mataa gadi kaa si godhee mataa zijoon jesse nutti himi nama san akka seeratti adabamu dhiyaatee adabamu goona. Sila waa'ee macaafaa na barsiisi waa'ee musliimaa waa'ee maali abboo? Eeshi. Maal na barsiiftu ture maali? Eesh si barsiisu jira ayyee dhaggeeffadhus ammoo dabalee si Barsiisiifiti qaba. eesh. Abdii keenya. Yeey. Wanni si akeekkachiisu jechuudha laa. Beektaa haala intorkiitillee haala ka moobaalii fi daataa of keessaa fixulleen tasa kontaatti godhuu danda'a waan ta'eefu haga si dhaggeeffadhu akka gaafii ol deemnu si deebisa garuu akka tasaa immoo giseen keessaa bu'ee sodaatee minaamen gaafii dhabee akka itteetu immoo dirree lolaa jirti kaalidoo maali ani ifatti barate sodaatee bu'ee minaamen akka hin jenneef. Lakkii ani ifatti maa wayi dirree lolaa jirraare wayi shugguxii qawwee walitti qabannee jirra baa'oo fedha keenyaa wal gaafataa irraa namni mana milishaa sitti ergeessi qabeessi fide moo ofii dhufte ati. Aboo kaa'e maa. Ayi jeequmsaa miti bara wayi milishaa sitti ergeessi fide fedha kee dhufte yoo deemtes fedha kee deemta rakkoon qabu yommuu daataan si jalaa dhume akkaawuntii rakkoon hin jiru karaa keessaa akkaawuntii xab godhi rakkoon hin jiru sii guutaan daataa yoo dhumellee. Eeshi obboleessa koo. Eeshi hayyee rabbiin keenya. Amantii machuu sodaateemti. Amantii machuu sodaateemti. Ammallee harka ammallee isaa bakka obboleessa. Musaar. Eeshi. Asee gaa'ee musaar. Eewwa rabbiin keenya rabbii akkamimmoo yoo jettee yoo kun gaaffisitti ta'ee jiraate si ibsa kunuudha. Bismillaa 12 lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Jedhi inni Allahaan gabbaramaa dhugaa tokkichaa jedha. Tokkicha isa laman taane la. Tokkicha isa laman taane. Allahaan gabbaramaa. Gabbaramaa dhugaa tokkicha kan kophaa isaa gabbaramu namni takka illee isaa wajjin hin gabbaramu qaama tokko illee of biratti hin dabalatu. Argite? Afachi koo kaashi. Zimjee bakka taatti bichaa. Ish. Rabbiin tokkoffaadha jette. Rabbiidha. Inni waan hundumaa uume rabbiidha jette. Ish. Azalatti immoo na dubbisi. Dubbisi hin dubbatu afaan Oromooti. Jedhi jeemee. Ishi. Jedhi inni Allahaan gabbaramaa dhugaa tokkichaadha. Rabbiidha moo Allah sun rabbiidha moo gabbaramu maan kamtu gabbarama? Isuma. Allahaanis rabbiin isuma. Rabbiin adda adda gargar beek. Yaa Rabbi kiyya. Jecha Allah yaamtuufu jecha Allah tanallee naa hiikuu dandeessa waan ta'eefu hiiki. Daataan kee hin dhumne ammallee. Hin dhumne kaa hiiki kaa maali maali? Indi dee hidhumu. Na barsiisi kaa maali boleessu Allah fi maan namal ta'a. Waa dubbistee beektaa macaafaa guyyuma tokkollee taatu adda banteetta? Maal ta'a? Jechuun ilaa maali beektaa? Ilaa waan takka jira. Macaafa jechuun akkami yeroo rafuu jettee
yaa waaqayyo nagaan na bulchite nagaan na oolchi jettee mata dura kaattee ganamas kaatee nagaan na bulchite nagaan na oolchi jettee macaafa walitti cuftee lafa keessa moo waa dubbistee beektaati macaafa. Kan kiyyaa nan beeka anatu beeka waa'ee ijaa keessanii too'i barachaa jirraa ture na barsiisaa jirta maadda. Ishi ayyee qoy ishi Elohim jechuu beektaati. Elohim jechuu beektaa? Elohim maadha? Yahawwee beektaa? Qoosaa jirta moo nama na barsiisaa jirta abbo maali nama maal barsiisaadha dhibbooti maal nama beektaa siin jedhe Elohee beektaa Yeshuwaa beektaa Yahawwee beektaa jechuudha. Yaa hin beeku kan hundumaa uumee waa'ee biraa dhiisite kana jecha maaltu galcha. Kooyiga kanaaf egaa argite deema siisin natti maamiti camdaaqaan kun. Nama na rabsin gaa inni rabsame. Siimiti qoy. Siimiti nama biraatiin jechaadha. Nama biraatiin jechaadha siimiti abshir. Inni nama abaaramaadha beekti. Sammuu taanaan Yesuus abaaramaadha jechaa jirta Yesuus nama abaareera. Mee dhiisi amma isa dhiisiiti. Ashi wanta akkan sii himaa ati waan dubbistee hin beekne. Irratti naa deebisi. Iskirii du'atti sayin irratti naa deebis gaa. Na dhaggeeffadhume yeroo kana dhaggeeffadhume yeroo kan si wajjin fixaa jirruu fi waan barsiifnu yookaan ammoo yeroo keenya waan itti fayyadamuu dhabneetii miti. Yoo akka carraa tarii waa baratte jedhee si barsiisu jira dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti Waaqayyo jedhama afaan Oromootiin Amaariffaan Egzaabeer jedhama Ingiliffaan ammoo Lord yookaan ammoo waan biraallee jedhama. Dabalataan ammoo Yahawwee jedhama. Yahawween jedhama. Elohim jedhama. Egzaabeer illee jedhama afaan Amaariffaatiin. Zeegalee soo Waaqayyo qofaa miti fakkeenyaaf Waaqayyo qofa jedhamee waammatamu. Amaarii waan jedhee waammatu qaba. Oromoo waan jedhee waammatu qaba. Afaan Giriikii waan jedhamee waammatamu qaba. Ibruudhaan akkasii. Waaqayyo maqaa tokko qofa hin qabu. Gabaabsaa deema. Gabaabatu. Laa ilaaha illallah. Yeroo fixoo malee wanta akka faayidaa hin qabu kun. Wanta akka illee nama waa hubatu illee miti. Atillee abdii kuttee boodaftee. No. Kun dhugaa rabbi kun yookaan mukarraa kufee ila kun yookaan mukarraa kufee addi tarsa'ee jira malee nagaan qabu kun fayyaan qabu akkanatti. Nama fayyaa qabu. Yihudaadha jechuudha. Yahudaan illee Waaqayyoon gurguratee dhoohee inni kunoo maal balleesse laata. Ala garuu qirna jedhe bakka waa'ee amantaa kanallee bakka abbummaa jira ittiin kaasu kakuu jiran gidduu qirna jedhe akkamitti qofa jedha maali akkamitti qofa jechuu dandeenya amantaa kana qofa maaliif jedhe kanatu qirna jedha. Amantaa kana qofa jechuun amantaan atillee yoo dubbisteetti ta'e amantaan rabbiin biratti fudhatama qabu. Qofa jechuun islaamummaa qofa jechuun islaamummaadhaan amantiin biraa fudhatama hin qabu jechuudha allaqe. Fudhatama hin qabu jechuudha. Maalifiin akkamitti? Amantii islaamaa rabbitu islaamummaa nuu kenne rabbitu islaama ta'a nuun jedhe rabbitu musliimoota ta'a nuun jedhe. Amantiin biraa ammoo namootatu fedha ofiitiin kana taana jedhanii ta'an malee Waaqayyo kiristaana ta'a waaqeffataa ta'a. Akkasumallee pheenxee ta'a ortodoksii ta'a jedhee Waaqayyo isaan hin ajajne fedha ofiitiin filatan kitaaballee ofii filatan amantaallee ofii filatan kanaafuu akkuma ofii filatanitti gara isaan baasee dhaqanidha kan dubbiin akkas. Akkasi kenna. Enta qofa kan jedhu kun naan fudhatamu. Akka keetti kenna. Fakkeenyaaf wanta akkasi gaafadha. Ati hojjetaa qabda haa jennu. Hojjettoota kanneen hin qacarattaati. Kaan ammoo warrumati qacartee wajjin mindaa fudhachuu dhufan kennitaafi. Odoon hojjeti immoo? Akkamitti jechuun hojjechuu isaatiif immoo gargaarsa immoo akkam? Akkanumaan warruma hojjete wajjin mindaa fudhachuudhaan laat.
kobbortaa kanatti gixxim jedhee suufa uffatee dhufee waliin galchina abbaa jala taa'u maal taatansa isa jala taa'u mucaan haa baratu kobbortaa uffatee fiigaa dhufa kobbortaa uffatee maal gootan kennitaafi hojii dafoo dhufe fuuldura nan hojjedha jedhee nan kennaaf. አይደለም yeroon guyyaan sun guyyaa hojii osoo hin taane guyyaa xumura mindaa fudhachuuti. Okay. Ay, odoon hojjetin wanni mindaa jedhamu hin jiru. Biyyee nyaatu jettanii Kopportuma sana nyaatu baas. Ayyee kanaafuu aywa kanaafuu rabbiin muslima ta'a jedhee islaamummaa nuu kenne. Islaamummaa keessatti ammoo seeraa fi heera ittiin jiraannu nuu kenne. Saniin ala ammoo namoonni biraa amantaadha jedhanii fudhatanii yoo dhufan jannata galla jedhaniis yoo yaadan akkuma namticha qobbortaa keessa bu'ee dhufee mindaa fudhachuu dhufeeti jechuudha. Maaliif jennaan hojjettoota kee'ati akka inni itti hojjetu sa'aatii meeqa akka hojjetu akkasuma dambii fi seera hojii keetii itti himte mindaa walii galtanii jalqabde. Isaan kanaafuu mindaa isaanii fudhatu. Inni qobbortaa uffateetuma warra hojjetee wajjin dhaabatu ammoo qobbortuma isaa fudhata jechuudha. Akkasumatti isinillee hojuma keessa nyaattanii jechuudha. Jiru islaamummaadhaan amantaa waan ta'eef. Laki. Anis atis. Okay, dabali. Itti dabala yoo fakkeenyaaf haatee ati ajaja tokko baaste warri ajaja sana osoo raawwatin ajaja fakkeenyaaf ati mana kanan seeninaadha jettee ajaja baasta. Warri sana immoo didanii mana kana seenu akkuma abdiin amma kaasa. Yeroo isaan seenan ati immoo maal goota warri sun ajaja kee dideera waan ta'eef mana hidhaatti guurta. Ajajni rabbii tokkicha qofa. Ajajni mootii tokkicha qofa ta'a. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha tokkichi suni quraana isaa kana. Kanaan ala ajajni biraa tokko islaamummaa qabadhaa jee isa tunuudhaaf kiristaanummaa qabadhaa kan jiru. Kanaaf ajajni tokkichaan suni islaamummaadha. Tokkuma ta'a malee mootiin ajaja lama hin baasu. Mootiin tokko ajaja lama wal faalleessu hin baasu. Ilaa gaaffiin kiyya ani duka buutuu Yesuus Kiristoosii akka inni barsiisettan akka inni jedhettan bula. Ati immoo quraanni akka gara nabiyyu Muhammadiin sii kennametti bulta. Anis akkuma Yesuus Kiristoos jedhee sanitti on bulee jannatan seena jedhee namanaa atis akkasi. Ani ifati jannata keessatti ol arginee nagaa ol gaafachuu malee kana qofaan jedhu hin jiru. Ati Yesuus Kiristoos ta'e isin hin jenne isin ajajne bara waan isin jedhin taa'aa jirta. Yesuus Kiristoos kiristaana ta'a jedhee bakka tokko ta'ee hin jiru. Ati nuti amma fakkeenyaaf Rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha islaama ta'a islaamummaa qofa amantiin fudhatamtuun nun jee. Ati immoo Yesuus Kiristoos kiristaanummaa amantiidha isin hin jenne. Kiristaanummaan amantiidha jee barsiisee hin beeku. Ajaja Yesuus osoo hin taane ajaja Phaawulos ajaja waldaati haati fudhattaa jirtu. Ati ajaja Kiristoos osoo fudhatte Waaqayyo tokkichi jettee amanta. Ati immoo ajaja isaa waan hin fudhanneef ajaja isaa waan falleessitu Waaqayyo karaa sadiin nutti of mul'ise jettee amanta. Yesuus takkaa Waaqayyo karaa sadiin nutti of mul'ise jedhee hin dubbanne.